Hidhattoota naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa socho'an waliin mari'achaa kan jiran ta'uu Ministeerri Muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed ibsanii jiru. Wuudii Musaa dabalata qaba. Ministeerri Muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'anii fi naannoo Amaaraa keessa socho'anii wajjin itti fufinsaan mari'achaa kan jiran ta'uu isaanii himaniiti jiru. Muummichi ministeeraa kana kajaan ammoo marii dhimma riiformii dinagdee irratti taasisaa turan irratti yeroo ta'u bu'uuruma kanaan ammoo hidhattoota naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'anii wajjin mootummaan isaanii marii itti fufinsaan geggeessaa jiraachuu dubbataniiti jiru. Dr. Abiy kana kajaan ammoo riiformii imaammata dinagdee biyyattiin torban kana hojiirra oolchuudhaan deemsa irratti argamtu irratti yeroo ta'u ministeerri muummichaa riiformiin dinagdee ifatee akka hojiirra ooluuf nagaa fi tasgabbiin baay'ee barbaachisaa ta'uu isaatis himaniiti jiru. Nagaa fi tasgabbii yoo dhufuu baate ammoo investimentiin hin dhufu, turistiin hangi barbaadamu gama biyyatti galuu hin danda'u. Nagaa fi tasgabbiin kanaaf jecha ammoo dirqama nu barbaachisa jechuun isaaniitis dhaga'ameeti jira. Mootummaan gatii qarshii biyyattii cabsuudhaan sharafa alaa fedhii gabaatiin akka murtaa'u yeroo ifa godhan ogeeyyiin miidiyaalee garagaraa dubbisee jiru ammoo nageenyi yoo jiraate malee jijjiirama fiduun akka hin danda'amne kaasaa turuun isaanii yaadatamu yeroo ta'u Itoophiyaan waraana kaabaa biyyattii keessatti geggeeffamaa turee fi lubbuu lammiiwwan hedduu galaafateerra yeroo bayyanattee jirtutti naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti ammoo walitti bu'iinsi itti fufee jiraachuun isaa nageenya biyyattii akkasumas ammoo jiruu fi jireenya hawaasichaa daran tokko qoraa ka jiru ta'uudhaaf kanumarraa ka'uudhaanis ammoo qaala'insi jireenyaatii fi tasgabbii dhabiinsi gabaadhaa naannichatti mudatee jiru lammiiwwaniif qormaata guddaa ta'eeti jira. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed marii waa'ee imaammata hojiirra ooluu eegalee kana ilaalchisuudhaan yeroo dubbataa ture ammoo mootummaan federaalaa hidhattoota naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'anii wajjin itti fufinsaan marii geggeessaa ka jiru ta'uu isaa jara sararanii ka dubbatan yeroo ta'u muummichi ministeeraa kana yeroo janitti ammoo kanaan dura marsaa jalqabaatiin waraana bilisummaa Oromoo ka mootummaan isaanii ammoo ABO Shanee jechuudhaan uyaamu wajjin Taanzaaniyaa odola Zanzibar irratti wal arganii mari'atanii turuun isaanii ka yaadatamu yeroo ta'u dabalataanis ammoo hidhattootuma naannoo Oromiyaa keessa socho'an kana wajjin Taanzaaniyaa Daarussalaamitti wal arguudhaan marii abdachiisaa jaamee fi lammiiwwan eegaa turan erga geggeessanii booda ammoo waliigaluu dhabuun isaaniitii fi waldhabiinsa Oromiyaa keessatti deemaa ture irratti xumura godhuu dhabuun isaanii lammiiwwan hedduu akka baaragan godhee turuu yeroo sanitti ni yaadatama. Kanas haa ta'u san garuu erga gaafa san mariin fashaluun miidiyaalerraan dabraa turee fi ifaan ifatti qaamni lamaanuu gamaa fi gamana dhaabbatanii marii kana fashaleessuudhaaf abaluutu sababa marii kana fashaleessuudhaaf sababa kaatee abaluu janii quba walitti qabaa turanii asitti mariin kun itti fufee jiraachuu muummicha ministeeraa Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed himuun isaanii kun kan yeroo jalqabaati. Haga ammaatitti osoo hin ibsin teenyee jirra kajaa muummichi ministeeraa arra akka beeytan humnoota naannoo Amaaraa keessa socho'an wajjinis marii eegalle bubbulleeti jirra jechuudhaan muummeen ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy haala qabatamaa nagaa buusuudhaaf sochii mootummaan isaanii itti jiru kan naannoo Amaaraa keessaa ibseeti jira. Muummichi ministeeraa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa keessa socho'anii wajjinis ammoo garaagarummaa qaban karaa mariitiin furuudhaaf mootummaan isaanii carraaqqii godhaa akka jiru itti dabaluudhaan keeyman yeroo ta'u haaluma wal fakkaataadhaan ammoo humnoonni hidhattootaa kun tokko ta'uu dhabuu isaaniitiin mootummaan wajjin dubbachuudhaaf qormaata akka isaanitti ta'ee jiru muummichi ministeeraa tuqeeti jira. Gareewwan muraasaa wajjin mariin itti fufinsaan godhaa ka jiran ta'uu ka dubbate Dr. Abiy Ahmed gareen wajjin mari'achaa jiran tun ammoo garee isaan bosona jirti jantana keessaa garee tamakka taate ifatti abaluu jechuudhaan maqaa hin tuqne. Humnoonni fiinxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa socho'an bakka lamatti ba'uudhaan haleellaa walirratti bananii dhiyeenya kana turuun dhaga'amee ka jiru yeroo ta'u akka muummichi ministeeraa jaanittis yoo ta'e ammoo sababa tokkummaa dhabuu isaaniitiif mootummaan qaama kamii wajjin karaa nagaatiin akka rakkoo jirtu mariidhaan furuu wallaalee rakkataa ka ture ta'uu isaatis dubbataniiti jiru. Kanas haa ta'u san garuu wal waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa turee fi lubbuu lammiiwwan hedduudha soorataa ture marii Piriitooriyaa booda
fala argachuu isaa hordofee wal waraansa Oromiyaa keessatti deemaa jirutti mootummaan xumura godhuudhaaf gama Zanzibar qaceelee turuun isaa ka yaadatamu yeroo ta'u mariin Zanzibaritti jalqabe Daarussalaamitti fashaluu isaa dhaga'amuu isaa hordofuudhaan garuu lammiiwwan qalbii cabanis muummichi ministeera ibsa yeroo dhimma riiformii dinagdeetii irratti qaama garaagaraatiif kennaa turanitti dubbataniin mariin araaraa kun hidhattoota wajjin itti fufee jiraachuun abdii lammiiwwan biyyattii keessatti uumeetti jira. Akka ministeerri muummee Abiyyi ibsanitti ji'oota 2 fi 3 dabran keessatti tuttuqaan yoo xiqqaate gama naannoo Tigraay kan wal waraansa biraatitti geessu 5 mootummaa federaalaa qunnamee jiraachuu ka yaadachiise yeroo ta'u mootummaan isaanii ammoo obsaa fi sabriidhaan tuttuqaa kana bira dabruudhaan wal waraansa biraatitti osoo hin galin dhimma kaaba Itoophiyaadhaa kana haruma nagaatiin akka raawwatamuuf obsee irra dabrus muummichi ministeeraa yaadachiiseetti jira. Kanas haa ta'u sangaruu riiformii dinagdee kana hojiirra oolchuudhaaf nageenyi akkaan waan dursa argachuu qabuu fi nageenya akkaan barbaachisaa ta'uu isaa ministeerri muummeedhaa ka dubbatan yeroo ta'u kanuma bu'uura godhachuudhaan ammoo akkuma waraanni kaabaa marii Piriitooriyaatiin xumura argate rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa deemaa jirtus ammoo hidhattoota naannicha keessa sosso'anii wajjin dubbachuudhaan rakkoo jirtu karaa nagaatiin fixachuudhaaf mootummaan isaanii carraaqaa ka jiru ta'uu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad himaniitti jiru.